qophii addaa kan isiniif qopheessinedha. Egaa maarree ayyaana kana sababeeffachuudhaan guyyaarraa keessummaa tokko isiniif qabannee istuudiyootti dhiyaannee jirra jechuudha. Keessummaan keenya har'aa kunis weellisaa, barreessaa diraamaa akkasumas barreessaa kitaabaa kan ta'e weellisaa Tufaa Wadaajoo jedhama. Egaa Tufaa baga nagaan dhufte. Isinis baga nagaan nu eedan. Ayyeen egaa isinillee baga ayyaana qilleetiin si geessin jenna irra deebine. Walumaanuu baga nu geessiniin jedha. Ayyee gamee Tufaan eessatti dhalatee eessatti guddatame? Ani kan inni dhaladhe naannoo Oromiyaa Godina Arsii Aanaa Roobee Ganda Saddiiqaa Atuchaa jedhamtuttin dhaladhe. Mee Tufaan weellisaadhas barreessaadhas akkasumas iskiriptiiwwan diraamaa raadiyoo garaagaraallee yeroo dheeraaf barreessaa akka turte odeeffannoo ni qabna jechuudha. Mee tuu gara hojiilee kee kanatti hin dhufiin Tufaan akkamittiin yeroo ijoollummaa isaa dabarse keessumattuu guyyaan irraa guyyaa ayyaana qilleedha. Taphni qillee ni jira jechuudha. Tariitillee carraa argattee taphoota kanallattillee hirmaattee ta'uu ni mala. Mee gara achi duubaatti deebitii waa'ee ijoollummaa kee nu yaadachiisi. Yeroo ijoollummaa koo lafti nuti guddanne Atuchaa jedhamu kun ganda qarree gubbaadha. Baay'inaan ayyaana qillee kana yeroo kabajnu warroota hordoftii amantaa musliimaa hordofantu nuti cinaa jira baay'inni keenya jechuudha. Nuti horii baay'inaan maatiin koo waan horii horsiisaniif lafa qarree irratti kan guddadhe. Darbee korboo taphachuu kulolchanii eebuudhaan jeddoo isaa waraanaan kanafaa jira malee baay'inaan akka innaan hin kabajamu nu biratti. Achi naannoo keenyatti wanta akkasiin jiru ayyaanni qillee kun baay'inaan hin kabajamu jechuudha waliigalaatti akka waliigalaatti. Horii fa'aa laga godaansisaa horii fa'aa ilmaan guddadheen baay'inni kiyya jechuudha akkasittan guddadhe. Maarree yeroo horii godaansan wanta baay'eedha kan jedhamu keessumattuu yeroo horii eegan yeroo dabarfachuudhaaf aduun akka achi namaa lixxuudhaaf deebi'ellee loowwan ofii sagalee ni beeku sagalee marartoo gara bishaan obaasus haa ta'u marga dheessisus haa ta'u yeroo gara kana deemu waan jedhamaa deemu wayiin jiramee erga hojii kanarra hojjechaa erga turteeti mee tariiti mee yeroo sana nu yaadachiisu waan jechaa turte. Yoon kan yaadadhu kan loon nu tiksu tokko jira loon tiskee horii qabna turanitti. Anis horii baay'inaan hin eegne yeroo wayii obboleessa koo erga cabee baatii tokko horii eegen jira malee horii baay'inaan hin eegne. Tiskee loonii kun sirba baay'ee tokko sirba naannoo Salaaleetii gara biyya keenyaa dhufan kan guddadhe akkuma sitti Arsii Roobee Ganda Saddiiqaa Atuchaa sin jedheera. Salaalee irraa dhufe sirba ragadaa kana garmalee taphata. Ani sarraa fudhee ragadillee jira hojjedhellee jira audio koo yeroo albeema koo hojjedhu keessa galcheera. Sirba taaddee bireetii jedhee sirba garmalee. Taaddee bireetiyaa taaddee bireetiyaa taaddee bireetiyaa taaddee bireetiyaa taaddee bireetiyaa dubarri waan lolte geeshoo tumaarratti. Taaddee bireetiyaa taaddee bireetiyaa taaddee bireetiyaa taaddee bireetiyaa. Taaddee bireetiyaa maal godhisiin jedhu dubbii dhumaarratti jedhee sirba garmalee. Dubartoonni bishaan bu'uu deeman osuma isa laalan fa'aa dhaabachaa oolanii fa'aa abbaa warraatiif fa'aa oolu. Naannoo keenya isaa wanta akkanaatti ture. Ulullee illee afuufan. Anis ulullee nan afuufa. Dandeessa ulullee afuufa? Nan yaala. Hanga tokko nan afuufa. Isarraa hin bareechuu dandeessi. Akkasitti kan dabarsaa dhufeen baay'ee tokko sirba sarraa argadde saniin albeema koo yeroo jalqaba hojjedhu keessa galcheera sirba kana. Baay'ee namatti tola mudannoo gaariidha kan dabarsite. Tufaan maatii ijaarratee jira moo maatii masaa waliin jiraachaa jira? Lakki maatii nan qaba. Yeroo ammaa kana mucaan koo waggaa tokkoo fi ji'a 5ffaa keessa jira mucaa tokkoon qaba. Maqaa isaalleetu Gaaddisaa Tufaa jedhama. Gaaddisaa Tufaa jedhama. Tolemee yeroo boqonnaa keetii keessumattuu yeroo hojiirraa boqottu maaliin dabarsitati? Ani yeroo baay'ee manatti kitaaba nan dubbisa. Akkasumas immoo kalaqaawwan haaraa amma kitaaba lammaffaa koo barreessan jira. Wanta garaagaraan barreessaa dabarsaa kitaaba dubbisaa miidiyaa garaagaraas hordofaa. Waa hedduu kanuma kanaan dabarsa yeroo koo. Meegaattituu kilipii kee hin hojjetin dura oodiyoowwan albeema iddoo baay'ee tokko hojjettetti kan jirtu. Mee albeemota kee kanneen keessaati kan nu yaadachiistu? Albeema koo jalqabaa nu fakkaataniituma nu nyaatan ijoolleen Oromoo garaan jabaatan jedhu kan bara 2000 gadhiise keessa sirba dharraa nan baasu dhungoon jedhu tokko jira. Dharraa nan baasu dhungoo dharraa nan baasu dharraa nan baasu dhungoo dharraa nan baasu atumti na jaallu malee eenyumtuu gargaar nun baasu. Dharraa nan baasu dhungoo dharraa nan baasu dharraa nan baasu dhungoo dharraa nan baasu atumti na jaallu malee eenyumtuu gargaar nun baasu. Yeroo ijoollummaa kootti yeroo sanga miira jaalalaatis jira waan akkasii kanatti ture. Fayyee albeema eega hojjetteettati? Amma lammaffaarran jira.
waggaa kurnaffaa kooti amma kun lammaffaa keessa sirba lama gadhiiseera kilippiin isa odoonis jechuudha. Gadoon jaalalaa erga waa'ee kana waa'ee isaa sufneeti. Hordoftoota keenyaaf feeruun keenya nool waan ta'eef mee waarraanuu jedhiiti kilippicha immoo istuudiyoo irratti hordoftoota keenyaaf feeraati. Ita chadaba balbala ke sandura maloda ita chadaba balbala ke sandura abjun ille alka sumayada bula maloda abjun ille alka sumayada bula tafi sorumali gingilchu seruma maloda tafi sorumali gingilchu seruma nafi saubatus dumnikeruma maloda nafi saubatus dumnikeruma farda dullome tabbatin gaachisani maloda farda dullome tabbatin gaachisani oso dhugaa beektu nasi yaalchisani maloda oso dhugaa beektu nasi yaalchisani. Take it.